Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama argakum jara jirtu ummata qashtii ummata jaalalaa akkam jirtanii fayyaa keessanii nageenyi isin badhaadhaa kan nyaattan dhadhaadhaa nin sobee garaadhaa akkam jirta naga keessan fayyaa keessan alhamdulillahi anis naga jira garaata rabbii egaa har'aa waan inni tokko irraa yaadan kennan dhufeenis Roza fi Muktaariiti jechuudha. Egaa osoo isatti hin darbiniin dura bakka rabbiin guyyaa jamaatiin isin gahe hordoftoota amantaa Islaamaa hundumti keessaniyyuu bakka guyyaa jaalatamaa fi kabajamaa kanatti isin gahee guyyaan kun guyyaa ajrii guyyaa nasrii guyyaa diinii guyyaa rizqii bal'ooti guyyaa waa hundumaa keessa qabateedha torbe keessatti guyyaa kabajamaa guyyaa kan faataati inshallah rabbiin nama keerii guyyaa narraa qabu waliin milkaa'uu nama taasisan jecha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salawaata buusaa siin jechuun jaaladha hayyee ummata qashtii waa'ee Muktaarii fi Roozaadha Muktaarii fi Roozaa wal jaalatanii turanii internetiin mana qabanitti fakkaata wal jaalatanii turanii walii galanii turan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf Roozaan akkaan garaana nyaatte gafan kana jedhu hundumtuu yookaan hireedha yookaan nasiibaadha hiree nyaatan hundumaa jechuudha egaa rabbiin malaa waliif isaan hin qoonne natti fakkaate garuu biraaflee ta'uu baatee Muktaar Roozaa ergatee inni ergatee abbaa Roozaadhaa kennuufii didee ergasii booda Muktaar mucayyoo barnootaa galchuu kun ammoo barnoota kan galchuudha kun ammoo kan osoo qaraatiidhaaf gara masgidatti deemtu harka fudhatee jedhanii afaan lama godha achumattuu jechuudha yaani ala kulli haal buttaan ni deebitee kan jedhan gaafina keessatti uume jechuudha dhugaa Oromiyaa keessatti baddee jirti duraanii kun beekamaadha biyya keenya keessatti dhiirri tokko dubartii takka yoo jaalate abbaan naaf hin kennu yoo kadhadheellee abbaan naaf hin kennu yookaan murtittiin tun naaf hin jaalattu naaf tole hin jettu yoo jedhee sodaarraa qabaate inni fudhata jechuudha. Raasama fedhii isiitiin alatti tumee waan barbaade godhee fudhata jechuudha. Garuu akka amantaa Islaamaatitti dhoowwaadha. Sababnis amantaan Islaamaa hin eeyyamu fedhinnaa isiitiin alatti jechuudha. Fedhinnaa isiitii irratti hundaa'eeti. Amantaan keenya mirga nama kamiituu ni kabaja jechuudha. Deebisii kar tokkoon haraamallee maaliif dhiirri tokko dubartii takka fudhatee yoo galeeni osoo nikaa hin godhatin tarii maatii jijjiirraa ta'uu danda'a. Siifii nikaa hin hiinu jechuu danda'a. Jidduu kana keessa lola dhiiraati. Mi'atti fudhatee kan gale tana sadhisee bira hin taa'u tarii haraama raawwachuu danda'a. Nikaadhaan alatti haraama raawwachuu danda'an jechuudha. Akkuma warroota zinaa dalaguuti jechuudha. Yaani nikaadhaan alatti dubartii takka akka amantaa keenyaatitti nuti fedhinnaa keenya faana deemna malee akka amantaa keenyaatitti ajnamiin tokko kan dhiirri tokko nikaa yoo irraa qabaate malee dubartii tokko harkaan tuquun hin eeyyamu jechuudha akka amantaatitti. Garuu nuti ammoo akka waan amantaan keenya halaala nu gooteetitti kan nuti jiraannu rabbi nama sattaru malee dhiiraa walitti deemnee harka wal fuunee walitti jignee irra gangalannee akkas kun ammoo fedhinnaa nafsa keenyaati faana deemaa irra malee amantaan kun nama fayyamee jechuudha. Amantaan keenya akka biraatti miti dhiira tokko harkumaanuu tuquu yookaan dhiirri tokko dubartii takka yoo haadha manaa isaa taate haadha manaa boyfriend yookaan jaalallee isa jedhamu kan osoo hin taane nikaadha. Nikaa isa halaal ta'e yoo halaalfatini dubartii takka harkaan tuquu hin danda'u akka amantaatitti jechuudha. Amantaan kennaa jechuutti garuu nuti ammoo isa hundumaa iyyuu daangessinee
kan fedhinnaa nafsi yaa kennaaf yookaan deebaara. Amantaan kennu ajajeetii miti kana fedhinnaa nafsi kennaa adeemniti malee. Hayyee eega kana jedhee booda amantaan keenya kanaadhaaf kan daangessitu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf duraan kaa dubartii akkuma beekuu biyya keenya keessatti tumanii yoo isii baanaa deemuu diddee jette tumanii kan tumaa saniin kan miidhamu harki cabullee jira. Akkasumas miidhaa garaagaraa kan qaqqabsiisan baay'ee jira jechuudha. Yeroo tokko xiqqoodha yeroo sanii biyyaansi kutaa yaada badaa hangalfannee maatii faanaa gabaa bahee maatariitii wajjin gabaa baanee ergasii booda gabaa baanee yeroosanii kutaa afur immoo sadii baradha. Afur baradhaan fakkaate. Gabaa baanee gabaa erga baanee booda butta jira kaa yeroo sanii butanii garuu hagas marallee miti darbee tokko ni jira. Mucayyoon takka naannoo keenya nu wajjin gabaa baatee jechuudha. Wajjin gabaa baatee haftuudha baay'ee bareedduudha. Baay'ee bareeddi. Gabaan wajjin deemtee ergasii booda kaa gabaa kana gabaan kun xiqqoo wajjin irraa ol furata. Yoo nuti galuudhaa fi achii gadi garagallu aadaa hin eegaa jira. Mucayyoo tana hordoffii duuba jira. Gaarii yaabbannee deemna. Gaarii osoo yaabbannee deemnu mucayyoo tana dhufanii qabanii gaafa isii qabanii kuuwwan baarzafii jira dhadhaabata aadaa nama tokkotu dhufee qabee maaliif jennaa qabiyyeetu xilaal jedhanii natti fakkaata gaarii dhaabsisee gadi bu'ii jedheeni maaliif hin bu'aa itti isheetti geessiin kaastee jechuudha. Achuma sana booda gadi bu'ii dhimmaaf si barbaannaa jedhaniini sana booda kaa dhimmi kan maaliif kan na barbaaddanii ani wanti isin beekuu hin qabu seessaa yaa ta'u osoo isin jettee mormattu giddiidhaan qabee gadi buusee inni jennaan maatariin jallee gadi bu'anii namoota baay'ee jira. Dhiirri nama guddaadha kan wajji jiranii. Dubartiin baay'eetu wajji jira jechuudha. Biyyaansi nama 5 ta'uun oolanii. Sana booddee kan mucayyoo tana maal godhanii? Kun qabee jennaani tokkochi jalqaba dhufe sun qabee nama yatti ofirraa dhooftee akka malee dhooftee hin kufee akka tontommattee morma kana jala akka malee dhooftee ilkaa afaan keessallee tontommattee faxooftee jechuudha. Hin kufee hin dhiigee afaanillee dhiigee hin kufee majitii kana iddoo morma jalaa kana akka malee tontommattee dhoofte. Sana booda mucaan kufee jenna kuuwwanillee kan barzafi shigginii jala dhadhaabata itti as fiiganii erga itti fiiganii booda maal godhanii mucattii tana gixxiin godhanii qabanii mucaa ol qabee kun miyyattii qabe. Namni sadii miyyattii qabe. Miyyattiin tokkollee uffaa dhiittee na fakkaatee uffaa dhiitteen kufee duubaan kufis jechuudha. Ergasii booda nama sadii in kufiste miyyattiin tuni baay'ee jechuudha. Ani baay'ee na ajaa'ibee. Hin kuffiste dhiira nama sadii hin kuffiste osoo isii akkasitti taaggaltee bakka dubartoonni illee lolanii osoo dubartiin kun gamanaan kan qabaa kun gamanaan kan butaa osoo akkasii butanii tiraafikiin dhuftee motoraadhaan warroonni poolisootaa dhufanii yaani poolisoota noomaa osoo hin taane tooroota tiraafikii san dhufanii erga dhufanii booddee qabanii mucaa qabanii harka isaa waan haada wayitiin garuu isaan waan gahee isaaniitii miti hidhanii ijoolleen tuwwani nama lamaa hidhanii qabanii harka isaanii duuba hidhanii ergasii booddee kaawwan hin fiigee erga fiiganii jedhanii intarneetiin natti kan qabaa jira. Internet akkana qabaa deemaa jira dhiifama. Erga qabanii booda poolisoota bilbilanii mucayyoo sun Akiraa akkasittiin poolisootaan qaqqabanii ijoollee sun mana hidhaatti guuramtee warroonni fiigassuun illee warroonni qabaman sun qoqqomanii fuudhanii gara mana hidhaatti galchanii ergasii booddee
maal godhanirree mucaan kan uffaa dhiitte sanii uffaa dhiitte sunii fi kan morma jala maajitti kana as tontommattee dhuftee asiinis tontommattee akkan achi onniitti jette hidhiin qurxammii ilkaanii walitti jechuudha. Inni sunis jara lamaan mana yaalaatti waldhaannamaa turanii isiillee gara mana seeraatti dhiyaattee ergasii booda isiin ammoo badii waan hin qabnee fi warroonni hojii jiruu fi warroonni namoonni naannoo san dhaabatanii ilaalanillee isiidhaaf raganii kan balleesse isaan jedhanii isuma ofumaa biyyaalee mucayyoo akkasitti galtee itti dhaadataa dhaqanii si dhiibni jedhanii dhaganii dhaadataa dhaqanii fireenta isaanii goone isin gara biraa heerumtee fudhanne garuu fedhii maamti kan jaalatte heerumte jechuudha. Buttaanii dhugaa dubbachuun miidhaa gurguddaa qaba. Akkasumas fedhiillee mirga shamarranillee baay'ee sarba jechuudha. Maaliifi dhiira tokko ati heerumuudhaa fi filachuu qabdaa ilaaluu qabdaa. Gaafa buttaadhaan deemte ammoo akkuma isaa boonaan gudeedameeti jechuudha. Sababni isaas dhiira kana nama kana maalinnata isaa wanti irraa beektu hin jiru. Inni si haa jaalatu tarii inni duubee kee deemee si qoratee si jaalachuu danda'a. Haala amala kee adeemsa kee osoo ati quba hin qabaatinii sakatta'ee fixuu danda'a jechuudha. Garuu ati waan gubarraa qabdu hin qabdu inni si haa jaallatu malee ati wanta isa jaalatte hin qabdu jechuudha. Kanaafuyyuu akkasittis kan butee jireenya gaarii hojii jiraatu jira. Gariin ammoo kan miidhee hammeenyaa miidhaa gurguddaa walirraan illee gahu jira jechuudha. Walumaa galatti buttaan baay'ee hamaadha yaani ajaa'idha bareedaadhaa miti. Dhaloonni dhaloota sana qalee jechuudha. Dhaloota sana qalee jira. Dhaloota jijjiiramaati. Dhaloota jijjiirame kana keessatti ammoo wanta akkasii deemu jechuun gaariidha miti dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee nama gaddisiisa. Yoo Muktaar ammaa mucayyoo butee jira akka jedhutti isiin nan jaalanne jedha kan dubbatudha bilbilaan dhagahee hiriyyaa isaatiif kan dubbataa ture jechuudha inni. Dhugaa baay'ee ulfaataadha nama sodaachisa buttaan deemuu hin qabu. Mucaan tokko irratti daawwan jedhaan ture buttaan nuuf haa deebi'uu jedhaan ture jechuudha. Gabbarri ol ka'ee jira keessattuu shamarran arsii jedhanii shamarran arsii nurra dhaadannoo gaggeessaa turan jechuudha. Nuti ammoo waan kana cimsinee balaaleffachuu qabna. Keessattuu dhaadannoo yeroo baay'ee shamarran arsii irratti deddeebi'aa ture. Tokko irratti illee qabsoo ajaa'ibaa qabsaa'aa ture jechuudha mucaan tokko. Shamarran arsiidhaa fuudhuudhaaf yeroo karoorfannu 200,000 kan nutti qabatamu jedhama. Garuu iyyuu 200,000 qabatamu sallaalan malee maaltu duuba akka jiru maal akka fudhatuu fi maal akka argatu waan irraan beekneef garuu karraa beeku immoo itti fuudhaa jira jechuudha. Karraan beekne namoota dhugaadhaaf sodaachuu danda'a. Naannoota biraatitti hammanaa miti akka garuu Oromiyaa kutaa 11 keessatti arsiidha gabbaraanii. Gabbarris akka amantaa keenyaatti haraama. Akka amantaa Islaamaatitti gabbarri haraama. Hin eeyyamamu eeyyamaa miti. Garuu aadaa godhatee kalaas wal jala fuudhee maatiin keenya waan kana aadeeffatee deemaa jira. Garuu arsii haa jedhamu malee achi keessatti cinaacha tokkoffoo muluu ajeessaa jirti Oromoo yeroo mammaattu. Hundaa miti kan gabbara qabatu kan tola kennu jira. Baay'eedha kan tola kennu baay'eedha. Harka caalatti horoota nikaa qofa sunnaa qofa guutaniitiin kennanii jechuudha. Dhugaa dubbachuu yeroo baay'ee ani keenya kiyyaraanuu kan argu horoota darasaa yookaan sheekota horoota achitti barnoota ilmiidhaa barsiisanii shamarran xixiqqoo tana fuudhaa kennaniif jechuudha yeroo san. Namoota baay'ee naannoo keenyatti iyyuu ni beekan xiqqeenyi kiyya ta'ee mucayyoo takka fuudhanii kennanii masgiida nu biraatti tokkotti qaraasaa ture. Gara naannoo Harariitti dhaluun isaa kan naan jedha yeroo sanii bakka haati hin baay'ee waa turte jechuudha. Mucayyoo saffaanaa intalesii xiqqoo abbaaf beekenne lafa fageenya waan ta'eef darasaan iddoo tokko miti kan dhaabbatu eessattiin arga immoo gootii beetiin jettee bootta soisiin bootta hamma dhaalle ni yaadadha. Fuudhanii kennaniif jechuudha. Nikaa qofa hidhanii fi kennaniifi jechuudha. Kanaaf arsii keessatti hundaa miti kan gabbara gaafatu dhugaadha ni gaafatama.
garuu gabbara hundaa miti kan gaafatu. Warroonni gaafatan illee yoo keessa gadi faggeenyaan horoonni beekanii gabbara dachaa gabbara sanii argatan. Horii kennanii meeshaa garaagaraa meeshaa hojii godhanii fi yaa'anii gabbarri sun jechuudha. Warroonni amma gabbaranii akkanatti fuudhan kun waan isaan beekaniif jechuudha. Dachaa deema. Warra gurguru malee warri fuudhu hin miidhamu. Warri fuudhu arsii jechuudha. Warroonni fuudhanii hin miidhaman. Warra gurgurtuu maatiitu miidhama malee. Meeshaan isaan godhanii fi kennaa isaan jala kennanii adda. Horii geegoo jedhanii kennanii fi meeshaa isaan godhanii fi meeshaa aadaa akkasumas wayii gadi kirbiitiin hin hafu, haxumaan hin hafu, kirbiitiin hin hafu, bullichaan hin hafu jechuudha. Qotteen hin hafu, wanta akkarraa hin hafu jechuudha. Hatta barbaree daasisanii fi shiroo, bun sukkaara, harcee daasisanii midhaan qamadii, garbuu, boqqollaa kuntaalaan faana kennanii fi jechuudha. Baay'ee akkan nuti beennutti miidhamu. Warroonni fuudhu hin miidhamu. Kan gurgurutu miidhama yeroo baay'ee jechuudha. Garuu gabbara yeroo isa harkarra fidassanii isa san ilaalanii miidhaa waan guddaatti fakkaata. Garuu akkasii miti keessa gadi seentanii ilaaltan jechuudha. Walumaa galatti osoo hundumtuyyuu osoo hafee sunnaa qofa guutaa osoo kennanii fi bareeda. Maaliif amantaan keenya akkasitti ajaja waan ta'eef nuti harka caalaa akka hordofnu aadaa osoo hin taane amantaa keenya aadaa keenya illee ittiin boonna. Haa ta'u garuu amantaa keenya irratti kan nuti deemnu jechuudha. Inshaallah rabbiin gabbara illee haa hambisu. Qeerroon qarreen fuudhanii karaa halaalaatiin walitti dhufanii akka waranii babal'atanii dhaloota lafaa dhufus karaa halaala akka dhaalchisanii isiniin jechuun barbaada. Kanaaf muktaari dhugaa dubbachuuf gara muktaarii yoo deebi'e roozaan baay'ee garaana nyaatte yeroo baay'ee ni bootti. Garuu yeroo jalqabaatiif muktaar kaamilaa jaalatee ture. Haa ta'u malee carraa waliif isaanii hirree isaaniis adda baanii ergasii booda gara biyyaa erga galee roozaadhaaf walitti dabalame. Roozaan horiin turanii. Garuu waan dhugaa dubbachuuf manguddoo ergatanii jedhan malee achi dura wanna koongiraa gaaf tokko jennaan wanna nikaa godhatee waan fuudheseeyyuu yeroo baay'ee wal biratti waan hin argamanii fi yeroo tokko affeerraa yookaan nyaata waliin deddeemanii nyaata waan ta'eef ani hunda'uyyuu waan nikaan godhamee se'aa tureeyyuu jechuudha. Garuu immoo gaafa as deebi'ee gaaf tokko gaafa hordofu manguddoo akka ergatee abbaan isii didee boohaa dubbatte jechuudha. Roozaan baay'ee garaana nyaatte. Innaa hundumtuu hiroodha. Garuu immoo nasiiba rabbiin waliin hin qoodne osoo waliif qoode taate waliin dabarsu. Muktaarii illee fuudhee jira. Yani butee jira. Butuu malee akka waan qabamee maal jedhama jira. Allahu aalam illee irraa hin beeknu. Firaankii taa'aaf dhugaa garuu irraa hin beeknu. Garuu ammoo buktaan deemuun qabu yaa uummata keenya. Daawwan keessatti falmachuu qabna. Yeroo baay'ee dhaadannoon karaa shamarran arsii fa'aatti sirri geggeeffamaa jira waan ta'eef buttaan nu haa deebi'u jedhamee dhaadannoon waan geggeeffamaa turuuf duulli garaa tokko tokkotti waan nu rabbanamaa jiruuf siraa saniif nurratti deebisaa jiranii kan jedhudha. Kutaa 11 keessattuyyuu shamarran fedhinnaa ofiitiin dhaloota qubee nuti nama baratee yeroo jijjiiramaa kana keessatti ammoo buttaan deebi'uu hin qabu. Maal jennaan namni tokko waliin dubbatee walii galee rakkoo jiru waliif furee wal jaalachuu danda'a. Osoo danda'u walii galuu osoo danda'amu karaa seera maleetiin gaafa buttaan jechuun baay'ee ulfaataadha. Mirgi shamarranii mirgi keenya keessattuu akkaan dhiibbamaa jechuudha. Fedhinnaa keetii alatti osoo hin jaalatiin waan tokkotti seensisanii gaafan si dirqisiisanii sitti dhagahama. Maaliif jennaan akkuma inni jala silaa tarii namni si fuudhu yookaan si butu suni inni dhiiraa si butu suni maalummaa kee jala hordofee waa hundumaayyuu xumuree ergasii booda maal godhaa harkaas gaataa jechuudha si to'ata. Garuu ati ammoo to'achuudhaaf yaani nama kana sakatta'uudhaaf yeroo hin qabdu. Maaliif jennaan humnaan osoo ati hin yaadatiin osoo ati itti yaadin kan inni si fudhate kararraas si maqsee jechuudha. Kanaafuyyuu daawwan buttaa. Intarneetiin naqa baaraa dhiifama na bulchaadha. Intarneetiin naqabee jira. Miskiina rafee hafe bakka.
dhiifama naaf intarneetiin naqabee naambisee naallagee naqabee. Kanaaf uummata qashti, uummata jaalalaa fi uummata kabajaa buttaa akka nurratti hin deebineef firmachuu qabna. Keessattuu shamarran daawun jechuu qabna. Nurra haa dhaabbatu, mirgi keenya haa kabajamu, mirgi shamarranii haa kabajamu, mirgi shamarran Oromoo haa kabajamu. Buttaan aadaa maleedha jechuudhaan falmachuu qabna. Kutaa tokkorraa yoo jalqabe itti fufa jechuudha wanni kun. Bakka har'a Harar keessa yookaan Harargee keessatti dhageessee boru Arsii dhufuuf ta'a, Jimma dhufuuf ta'a waan ta'eef nurra dhaabbachuu qaba. Kuni fedhii keenyaan alaadhaa. Daawun akka seeraatitti illee seerri ni daangessa. Seerris ni daangessa jechuudha. Duraanii jalqaba irratti kittaannaa yookaan qabamu maal jedhama? Kittaannaa jedhamu Oromoo gara shamarree tokko osoo hin heerumin dura dhiifama naaf galchaa intarneetiin naqabee jira. Kittaannaa jechuudha. Akkaan naannoo Arsiitiitti daangeffamee ture. Duraan shamarran takka yoo gurguruu barbaadanii ni kittaanan jechuudha. Ni kittaananii ergasii booda ammoo ni gurguranii deebi'anii ammoo seerri daangessee jira. Garuu iddoo tokko tokkotti fakkeenyaaf naannoo Baaleetti ammallee ni jira jedhama. Beekan lawaa lama ijoollee naannoo sanii yeroo dubbatanii dhagahu jechuudha. Ni daangeffama. Naannoo Arsii Bahaatitti garuu naannoo keenyatti sirriitti daangeffamee garuu yoo fageenya irratti jiraatan beeku Arsiin badhuudha. Kanaaf naannoo Baalee ammoo ni jira jedhama. Ammallee ni jira jedhama. Dhokfamee saniyyuu ni jira kan jedhamu dhagaa ijoollee hiriyoota kiyyaa naannoo sanii yeroo ni gaafadhuu fi ni jira ammallee dhoksanii ni raawwatama. Garuu seeraan gaafachuu hin dandeessi. Dubartii takka kittaanuu akka seeraatitti daangeffamaadha, dhowwamaadha. Akkuma inni sun nurraa hafe, akkuma kittaannaan nurraa hafe buttaanis hafuu qaba. Buttaallee hambisanii turanii garuu ammoo deebisuu hin qabani. Kun ni falmanna. Daawun buttaa jechuu qabna jechuudha. Intarneetiin naqabee jira. Dhiifama naaf galchaadha. Buttaan nurra dhaabbachuu qaba. Nuti hin barbaannu. Daawun buttaa. Daawun buttaa. Kanaafuyyuu yaa uummata qashtii intarneetiin naqabee naammiseera. Kanaafuyyuu roozaallee qalbiin sin cabinii hireetu waliif isin qoodiin jennaan yoo piraankii ta'uu baate hireetu waliif isin hin qoodinii qalbii sin cabinii abshirii nasiibni terreskiin kee yookaan hireen teellee lafa jirti. Hiree tokko rabbiin tokko nyaachisu waan ta'eefi muktaariinis obboleessa keenya muktaariis akka karaa halaalfatee jireenya gaarii wajjin jiraatu abdiin qabna. Rabbiin jaalataniidhaa fi miti fidataan abbaadhaa murteessaan carraadhaa jedhama. Carratu waliif isin hin qoodini abshiraa jennaani isitti nagamin jennaan roozaan illee jechuudha. Kanaaf intarneetiin naqabee hifatee ganna dhiisee jechuudha. Dhiifama naaf galchaadha isiniin jechuun baara jaaladha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa keessattuu buttaan akka nurratti hin deebiin dhugaa rabbii buttaan deebiin qabu. Daawun jechuudhaan daawun buttaa jechuudhaani falmadhaa gadi ba'aa yoo isin falman eenyu isin falmata. Ani akka kooti gadi ba'ee hidhadhee gadi ba'ee falmachuu fedha. Isinillee falmadhaa isiniin jedha viidiyoo isinitti dheeressee jira. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii irra nuuf jiraadhaadha. Garuu daawun jechuun dagatinaa isiniin jira. Shamarran qaalii, shamarran babbareedduu Oromoodha. Daawun qeerroo. Daawun Mammadoo jedha. Mammadoon buttaa eegalee jira. Fakkeenyaaf Muktaar karaa banee jira waan ta'eef anis sodaadha. Buktaan tun amma namni biraallee ta'anii bute taana ani biyyatti hin galu. Dhugaa isinitti dhugaa
dhugaa isinitti. Ani biyyatti hin galu. Maaliif jennaan butamuu moo hin galu. Mirgi kiyya naaf kabajamu. Gaafa mirgi kiyya naaf kabajame gala. Mirgi kiyya dhiibbamee jira. Buttaan mirga shamaraa ni dhiiba. Ni dhiiba. Kanaafuyyuu mirgi keenya nuuf seerri nuuf kabajee seeraa fi heeraanis gaafachuu dandeenya waan ta'eef nurraa dhaabbadhaa. Nu butinaa walii gallaa karaa jiruuf furmaata ilaallaa. Nuti dhaloota jijjiiramaati. Nuti dhaloota qubeetii. Yaani dhaloota qubeetiif waan hin taane kan dhaalchisuu hin qabnu. Dhaloonni qubee warra nu gadi jiranis kana dhaalchisuu hin qabnu. Karaa babbareedduu dhaalchisuu qabna. Kanaafuyyuu karaan babbareedduu sun kamii? Karaa sunnaadhaati. Kanaafuyyuu daawwan murtaa jechuudhaan nurraa akka dhaabbatanii asumaan isin beeksisaa daawwan hojjechuun dagatinaa isiniin jedha. Uummata jaallatamoo fi kabajamoo amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii irra nuuf turaadhaa. Isin jaalladhaa, isin kabajaa uummata kiyyaa, uummata qaalii. Akkasumas guyyaa har'aa guyyaa Jumaatii salawaata buusuu hin dagatinaa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ansin jedhu uummata qashtii hayyee rabbiin keerii guyyaan har'aa qabu walumaa galatti anaaf sillee isin hawaa fi du'aa isiniif kadhaa, du'aa nuuf kadhaa, biyya keenyaafis nagaa nuuf kadhaadha isiniin jedha. Nageenyi karaa marii kaleessatti seenes akka nuuf xumuramu, akkaan karaa keerii irratti deebi'ee nuuf xumuramu, nageenyi biyya keenya akka bu'u du'aa hin dagatinaadha isiniin jedha. Salaataa 5 keessatti viidiyoon dheeratee jira. Isin jaalladhaa, isin kabajaa, turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.